Ana sirrajjatee balleeysaanti yumaa nuumaan dogoggoree na godhii dhiifamaa heeraan naa himaddu sansii fi yakkamaa heeraan naa himaddu sansii fi yakkamaa mee aanaa fi sirraa eenyu walii aanaa gudeeda jaalaalaa nu waliif kaafaanaa bultiin sheekoo sheekoo taphaa ijoolleen taane nuqaasi guulanta teenyarratti galla nuqaasi guulanta teenyarratti galla egaa waliin dhufne bara lakkaawwanne har'aatan jerjeere takkaas hin darbanne. haa ta'u dhiifumuu naa goote waan biraatii miti. Yoo heerumtee hajiraatu taate jireenya gaarii sitti haa tolchu. An ijumaan nagaatti ta'uu isiitiin ijaan arguu fedha malee mirga isiiti abbaa feetee wajjin jiraachuu. Heerumtee illee jiraachuu dandeessi abbaa feetee wajjin jiraachuu mirga qabdi. Garuu nagayaan dubbiftee nagaya qabaachuu isii ijjiitii yoo argite irra naa wayya. Maaliif duraan murteessitee lakkii wajjin jiraachuuf jiraachuu dhabuun as booda gartee qooda rabbii taate. Lakkii jettee ogartee dhiifama naa gootee gartee as booda si wajjin jiraadhaa. Lakkii argitee jirtaa si wajjin jiraadhaa hoo jettees aniif qophiidha. Si wajjin jiraachuuf. Karaa lachuu toonuu jechuudha. Lakkii ani si wajjin ammaas akkuma itti fufetti kabiraatii wajjin jireenya biraa barbaada hoo jettees an nagaya ta'uu isiitiin fedha. Lakkii ani isin hamtuun takka kanarraan tuqne qoreen akka isii horaantuun fedha. Waan seenaa jaalalaa kan itti dhiheesseef jecha galata guddaa qabda.